Aninga nudisee bukutee ture jira naafi mucaalleen kun kan muka keenya jiraachuu jira jechuudha. Silaa ilmi namaa waa akkanaa miti namni wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin waa hedduu dabarsee waa akkanisarraa hin eegamu. YouTube kanaas akkatti banteefitti ayyaan naafisii ani hanqanamaa akkasiin siriif yehuun ol gurtuuf waan kana daleeyteeti. Maachuu fakkeenyaafati. Maachuu warra faamiin fadhini fakkii adam tokko dhagee fadhaa isifini ma. Naqaaltee cuma fakkii ayisiin faamiin fadhin jechuun akkana jechuudha bara fakkiyaaf. Waa hundaanuu ganaa YouTube keessiif dalagaa dantaa faamiin qabaatini. Kabajamtoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa arraga maaliin dhuftee jechuun keessa yoo namu dhufee gaa akka dhufeetu dhufee kan jira. Maaliif jettanii arraga maaliin dhuftee jechuun keessa yoo namu waliin dhufeen akka nama takkaatti jaarsa jaartiin jaalalan qilleensi gubbatu osoo ol baasuun taane waan amma fakkeenyaaf viidiyoon irraa martee ol baaftoona isin qishinaa gorgitu dhugaan isin mareeffadha. Warreen fakkeenyaaf isin waa'ee jaartii maa dhiiftee dhalaa jala deemtan hangattanii wooma ayyaanatti guutte fudhatteeti qishinaa godhaa jirti. Tamaam maaliif qishinaa goote? Alhamdulillah ani yoo barbaaddani dhugaa rabbi ani alhamdulillah yoo maallaqaa jechuun ga'aan qaban waan isitti haajamuu miti. Ammoo isin fakkeenyaaf maallaqa amma fixxee maallaqa eega fixxee booda eega maallaqa fixxee booda amma dawwaltee ani rakkina qofa ilmoo maarree miraami geettee maqaa nama arrabsuumi namni yani fakkeenyaaf yoo barbaaddee bikkaan hin jiru dhuftee maallaqa sana fudhattee ani jireenyi si jiraachuu barbaaddee haa jiraattu qofaas taasus wannaas taasus haa jiraattu ani nan galchuu akka nama takkaatti dhageeffadha obboleeyyan kiyya maaliif jettanii ani isin tuyne eega fakkeenyaaf dubbii namaa fudhattee baatijaa guutuu تيس إيش بعدين جاء يسي إذا نبغى قلت لي خلت من خوامي ورجي فكينا بسلامك أخي مالي أكنا ما جالسن كم نتي مكاهي أنا دلت فكينا وبرينجي يسي ندي كيسي ما لفيت أرانتنا فكيا بيان وان كنا دريدي الله بوفين جب بيان وارسي مريجي فدا ما عرف جبته هو نانجت ورنا نانجت نيرتن كرو الحمد لله وري ما لك نبي تلي سنرا ورا نبي تلي ورا نبي تلي نيرت ورا نبي تلي نيرتن كرو الحمد لله والله الحمد لله ما لفيتني يوم الرسل عتروريسي فكيا باني وأنا دلك درا هنك خنا أركض ويجرو يا ناني إن رد دولتي أرنك يجرو فكيا باتو جا قطون كان يصير دولي بالبل بلوغ نقطي أنجال هارتي جليتو إيش قدامي جرو خنا إيش جرتي سي فكيا إيش قطين كنا فهمي ونو سري متي ما أنا نجين درا أنا كان يصير يريد دولو دبينا ما برتي فكيا فهمين أكنا جاني هاسودنا إيش ما عرف إن دبتين دران أرنا دولتي خراب باتي كارو يا فكيا باتي ويا ميكا دبتي ميتي ونو باتي دياتي خرابنا تدياتي ون دبتي وان براتي ميتي هاجر كارني أيام فكيا دورنا سين تيسي خسارة رولف تيرين قد كام جارسل لي كاكسو بازتي سينغا نبيتو واهم دو نبيتني أنا كان لفي ليه تسنجارا نرا لفاتي تشين لفاتيف يارسيتي كرو أمو أرها غرغرتو warreen fakkeenyaaf achirratti namni du'aa nama godhu qofa malee eenyu waa nama godha jaarsa malee namni waa nama godhu hunduu hin jiru. Tana keessatti waan nama biraatti ilaaltan hin beeku dhugaan isin hima dhageeffadha. Warri namfeen illee ni jirtanii garuu dhugaan isin hima ani jibbisasii qabaadhu osoo hin taane isiin ayyaana hin fadhu egaanji ayyaana hojii maaliifi ol baatee viidiyoo marti. Deebitee ammas viidiyoo maal irraa maratti? Maal irraa maratti irratti dawwalteen? Wannummaan irraa martu maali isiin? Taatumoo Aisha nagaragalchan azzeebitee maantana akkasumaan bara Aisha bara firaayee gudditti bara maantana amantii irraan qabne jechuudha itti ramanne jechuudha. Ani immoo Aisha bifuu harkofatti hirkannaan Aisha immoo naaf isiin wallaallaa namni tokko waa meeqa jechuudha amata meeqa laffaanee wajjin jiraannee isiin baatiin ganaatti waa meeqa waa'een baasee jira namni waa meeqa wajjin jira jechuudha. Naaf Aisha jechuun nama fakkeenyaaf akka yaasayaatti wajjin jiraachaa ture. Ammoo ishee darbaasan ani daarektii lafattee feeliin jira garuu alhamdulillah dhalaan biraa alifeettee arraan tana viidiyoo deebitee martee viidiyoo irraa waraabdee fakkeenyaaf hammeenyuu qaba amma obboleessa isa isa na barbaadu jira dhugaan isilee fi maarageeffadha osoo jedhamni tokko waan biraatiif hammeenya kanan jiru arra fakkeenyaaf Anjeliina dhuga namni waasappii isaan dhufee na dubbisu jirullee ni jira namni kun keessa namaa kana rabbi habeeqoo ani yoon badaa ta'es keessa qiyyaas rabbi maa beeka
ammoo namni lafetti dhugaan isin beekama ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa jaan ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa jaan anis ibiddi irra bu'eetu na gubaa jira wani aaree kiratti on joo fakkiyaaf yoo jaartii nama sattaruu qabdi yookaan immoo badii qabaadde akka nama takkaatti manguddoo jira manguddoo isin neemattee nagiyaa mana galuun qabootee malee deebitee miidiyaa irra nulbaasuu qabdi eewwanummaan miidiyaa irra nulbaaftu maaliif isin haasii taatu daraartu hanqa namaa takkaan si jaaladha duraan jaartitiyya amma immoo obboleettii yana xiqqeessite eegana xiqqeessite ana baranatti hin jirtu kheyrumaaf garuu waa hundinuu ilmi namaa tokko akka yaadna geessee gaaf takka qocatti shimbirroon guutuun itti wal marettee jaan akkasi qocatti shimbirroon guutuun itti wal marennaan hay yaa qoca barga shimbirroon guutuun wal marettee jirtii gettee dheeyitee illeesii itti himee beeyte jennaan shimbirroo bineensota guutuu wal qabate bire rabbiina wajjin jiraayii jeen jaan takkasiiti anillee isin yoo na jibbitanis rabbiin nan jibbu maaliif yoo jettanii keessa kiyya na beeka rabbiin hanqaan an badaa ta'u yookaan ammoo fakkiyaaf dhalaa kanatti roorrisu keessa kiyya na beeka ayi nama dhalaa dhaabbatu malee dhalaan haadhatiyya obboleeyyitiyya waa hunda jechuu waa meeqa naati habootiyya adaadaatiyya waa meeqa naati an dhalaan wallahi laazim waa meeqa naaf taati an dhalaa hedduun jaaladhaa waan jibbisa dhalaa qabaadheetii miti dhugaan isirii mana geeffadhaa roorroo namni immoo mana keessaas jiru arra fakkeenyaaf maaliif hinqisiin fakkeenyaaf yoo akka fedhe taate naayisiin nama rakkoo hedduu hojjetu hurre waan taateef hinqisii ol baasuu dura maaliif irratti dhibatin akka nama takkaatti fakkeenyaaf amma aarifoon aara guddaa akkana qabu na barbaadu jiru beeyti aarifoon jirti isiin boo namni fakkeenyaaf hojii dhaloota wajjin galtoo yoo jaan ilmi namaa tokko akkuma fedhe yoo taate waan wajjin nyaannee dhanqachuun rakkinaas bal'inaas wajjin ture ni beeyti garuu alhamdulillah ani dalagadheetiin jiraadha naas ni beeyta ammoo maallaqa keen eeggadhu arraan tan ilmootii qabda mucaa ilmoo dhiiraa qabda waan barbaadu dhufee siin gargaara akka nama takkaatti sasa ammoo naafita wanna ammoo akkasumatti alaa jambi godhadhu dhiifadhu tamaam takkasitti isin jaa ortoota maaliif jettee yoo naan jettanii arra waan fedhoo ta'ee cidhiisan gara qabatteetuma teessee nama tokko jechuun nama kabaju ni jira miti nama gurguddaa nama kabajaa qabu nama nan kabaju hedduu jira isan neemattee faamii kana wanni godhen qabu duraanis immoo dhalaa irra deemtee yaa'ina kalattee kan irratti fuunees Aayishaan gara galchitan warreen Aayishaa hin fadhiin faamii jettanii na jibbisiistanis tabiraa minanaa tanaan fitii isin garsiisan anuu faamiidha maaliif hammeenya yoon qabaadhee dhalaan biraa nan jaalattu ammoo hana dabanne Aayishaan sodaatee isanii malee dhugaan na yaadda waa meeqa waan dura wajjilaa qabne hundaa jira waan taateef waa meeqa jechuudha kalama osoo hin taane saniifu waan fiide taatus jaalattee jibbitus taasiidhaa immoo hunyoo qorittiin akkanatti irraa dalaga isiirraan waa meeqaan irraa dalaga isiniin galchisa kunoo ammoo yoo ani inshaallah ta'echuu imaana qabdu ta nagiyaa fuudhee isin garsiifne na laaltan maaliif ta biraa fuutaa yoo naan jettan gaa isii rabbi haa ilchuudhaan jaati ayyaana hojjiraa dhaabbattee yoo ana lakki jaarsa kiyyaati waan itti naan jette hunda niin taanaan jette qaalii san godhee manatti niin gala yoo san hin taane wanni mana nagalchaa takka hin jirtu deebitee ammaa isin qidhiiti jemaa babbaafte hin qidhiisi ayyama kiyyaa alatti miidiyaa irratti ol ba'uu ni qabdu dhugaan isinii maa dhageeffadha ayyama kiyyaa alatti miidiyaa irratti ol baatee haasoo jechuun bar tuffii hanqanaa nafne bar akkana xiqqeessuun hanqanaa nafne tuffii diyyee qabdi jechuun tuffii diyyee qabdi hayi miidiyaa annu fakkii ayyaan siitu yuutuubii banee fi achumatti ilaaleef gaafa biraa ayyee eegalantaa hin qabaanne yuutuubiis bantee fi haa dalagattu garuu hayyama namaa dhalaan jaarsa jechuun osoo hayyama hin gaafatin miidiyaa irratti ol ba'uu hin qabdu dhugaan isinii maa dhageeffadha hayyama ayyaanatti maatu ol baasee hoji ayyaanumaa sii tola'u aarifoon fakkii hayyee arke hayyama isaa osoo hin gaafatin miidiyaa irratti ol baasee jechuun qaban malee miidiyaa irratti ol baasanii aseessitanii isin hundinuu diina kiyya boon waa takkaan nan goota narraa isin irreeftan ammoo akka nama takka taa wal kabajnu bilanyi dhugaan isinii maa dhageeffadha jaartii dhiyee miidiyaa irratti waan ol baasee isiniin jee isiniin gaafachuu ta'a ayyaan ammoo asirraa akkaan dalagu qofa beekeeti aarifoo caalan kanaa isa kabaju jiran qanamaa takka abshiraa wallaallaa jabaadhaa akka itti giddagattis jabaadhaa anis ammoo hanqaan danda'uun warraa daleen nuti hundinuu warraa daleen tamaam
Asiin fakkeenyaaf yoo dubbumaa ajaa'ibaati immoo boo barbaadaan kabajaa jaartiin namaa silaa sodaati ishee qabaatte isiinu tuffiitii ishee qabdi malee miidiyaarratti ol ba'uun qabdu silaa. Akkanaan immoo galii warri naan gettan silaaniin gala fakkeenyaaf maaliif miidiyaarratti ol baati fakkeenyaaf miidiyaarratti maaliif ol baati? Akkamittiin galaa amma fakkeenyaaf mee? Garuu maatii miti. Tana waa hundaa kana daleeyite ayyaanu maatii miti. Baga daleeyite ammoo wanni ati dalagu jirtu immoo akka sirriin taane qofa beeki. Namni jaartii namatti hin jallisu akka nama fakkeenyaaf maallaqa sittiin kannaa waan fedhe dalagi waan fedhe irratti dalagi jechuudha amma. Sirrii fi guutuu asii ol baaftu haa ganaa. Sirrii isii ol baaftu haa wannummaan ituu bantii farqa ishee futanaa. Waa'ee ajaa'iba immoo dubbii ajaa'ibaati garuu. Takkasii ayyama xiyyaa alatti deemuun kee kunu haxaara akka jirtu beeki. Waa takka wanni hoggar jettee na gaafattu takka hin jirtu. Rakkattu hanqanamaa takka immoo karaa manaatis waan barbaaddu rabbi kan si gargaara. Osoo akkaati jechuun dalagu jirtu kanaan si gargaaruun silaan. Garuu rabbi jecha immoo waan barbaadu san si gargaaru yoo dhugumaan kan rakkatu taate osoo miidiyaarratti ol hin baane daayirektii naa ta'u waliin dubbisi. Sitti himeetiin jiran akka miidiyaarra ol baastee waan hin taane na dubbisuunitti hammeenya kiyya ol baasuudhaaf dhaabbadhu daraartu dhaabbadhu sitti himeetiin jiran. Hanqanamaa takka sitti himeetiin jira dhaabbadhu. Yoo hin dhaabbanne immoo an as kee niin deemaa suun faruu as kee isee hin deema dhugaa sitti himanii. Ogguusa immoo warri kun si hojjaa guddisu jarri makkana siin jiruun ayyaanii fi aarifoon faan haasii wajjin guddisanii. Takkasiitis siin jaa obboleeyyan kiyya maal beektanii ana akka fedhillee yaatee manguddummaa namni kun fakkeenyaaf manguddoo jira. Nuti Oromoo jechuun Oromoo ni qabna jechuun Oromoon teenya manguddummaan kabajaadhaan. Arraan ta'uu namni xiqqaa tokko naan jee'u harka nama takkaan darboon waan isin madeeffadhaa. Ammaayis gaafuma silaa fakkeenyaaf namni kun Musteefaa dhala biyya namaa jira. Musteefaa dhala. Musteefaa kun jaarsa malee akkaan hin jiree godhanii gizee ilmootii tanaa jechuun akkasitti dhalchiisanii dhoohisatti jechuun fakkeenyaaf eegee mucaan kun humna mucaan amma guyyaan dhaga'u guyyaa 20 akkana jira. Guyyaa 30 jiraa'u. Osoo natti himin waan kana dalaguun isaanii sirriidha fakkeenyaaf. Mee isin warri na arrabsan arrabsuu dura warri isaan dalaguun kun sirriidha. Jiruudhaan ajjeesanii. Takkasiitti obboleeyyan kiyyaa khayrumaa fi waa hundinuu khayrumaa fi wanni nan jiru takka hin jirtu. Takkasiitti nagee annaa jira dhaadhaa. Miidiyaa irrattillee amma gochuu qaanfadhee jira akkanatti miidiyaatti ol boosu sadhee taa'u jira dhugaan isinii madageeffadha. Amma rakkina ol baasee rakkina maallaqaa qabaadhee hadheessuutti hin jiru dhugaan isinii madageeffadha. Isin garseetiin jira. Rakkina maallaqaa qabaadhee dheessuutti hin jiru dhugaan isinii madageeffadha. Ammoo namni wajjin nyaatee wajjin dhugee tokko hinqitii walii ol baasuu osoo hin taane akka nama takkaatti kabajaadhaan faami namoonni ergitee waan biraa dhabdu ani kun aaree akkana itti namni manatti sinumaan deebi'anu. Amma immoo duuba ajaa'iba yoo qilleensa na baaste akkamitti inni hojii taa'ee giraadhaa oomee jirumaa tolu akkamitti inni hojii jiraadhaa obboleeyyan kiyyame. Warreen na arrabsitan kun mee akkamitti jiraadhaa oomee fakkeenyaaf. Lama deebitee irratti dawwaltee miidiyaa irratti akkasitti ol barbaadu sirriidha. Hayyama xiyyaarratti ammaa miidiyuma kana hayyama xiyyaarratti ol baatee ayyaana fuutee harka keessee akkatti ol baasanii sirriidha akka kummee yaa obboleeyyan kiyya. Warreen immoo na arrabsitan ani hammeenya biraa qabaadheeti miti galatoomaa umaa rakkoon qabu ilmi namaa ifbaraa deema yoo rakkoo qabaadhallee sarrabumaa nu guutuu daddaamuru rakkoo hojii taatee fi rakkoo isaanii taatee inshaallah walumaan laalla. Takkasitti nagee annaa jiraadha.